muu eegaltii jechuudha ijoolleen. Kunimmaanuu yaada bareedaadha waa oomuudha. Maal irraa kun jirti bira teessee maashaallah tabarakallah viidiyoon tu yaadannoo bareeddu sirii taate tan waftana jirtu mish viidiyoo wanti irratti wallaahi gara fuula duraatii fi rabbiin nama umrii dheeratee achi eegee viidiyoo tana gaafa dulloome argullee rabbi nu haa taasisu. Albi amboo jirti wallaahi. Oma amboo inni nuni yisiisirre amma tillee. Maamayye. Anaan hin sodaanne biyya sana dheessan. Yaa wanni takkan jirtu bara. Karaa burree nama. Yaa rabbaan namaa. Baraatu baatu rabbate bana ijoollee sibira fuutee hadiqa geessina jedhanii isaan sibitu deemanii wayii tapha deemanii yaabo. Attabaaf deemanii kuma qabdaa Nuti waan kanneen jenna Ani wasaasa edani turanii argiseesan. hedduu akka turanii dhufanii. salaat al-ishaa deemnee baksaasa. Maal gocharii gammachuu keessa namni. Wallaahi hedduu takka waan ajaa'ibaa waan addaa dalaganii wallaahi dubbiin tun nama boochistuu dhugumaa naannoo maaliif ani eegumaan dhaladhee nama haqqadhiitti fudhatee haqqadhiitti walii qabee haadha abbaa isaatiif waa binnaa uummatee ni gammachiisa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota Belloo Show. Maashaallah tabaarakallah koo nuree galee koo dhiise. Akkanuma rabbiin isin haa guddisuutti isin haa jabeessu. Maashaallah tabaarakallah namni nama durbaa kun barkateedha agartanii amma isaantu na caalaa sirriitti wanti godhu deemaa har'a guyyaa har'aa maal godhu uffatte argamne. Maal godhu deemu? Surprise. Har'a dubbii isumaa fi dhiisi haraariif hedduu takka naa taate yaadni sun waan taateef. Arraan tana Ayyee. iida guyyaa jahan surprise ummati baba khiyoo deemna. Ankalis wala qabanneeti. Badala dukaana dhaynee jacaala finnee waan faayidaan qabna finnee waan faayidaatti goonanneeti. Ummati afillee baba khiyaafilee hadiyaa binnee hadiyaa san yoo beeytan komantiin nu katabaan isin jaa usul isin geessisne kiza isaan ol seenan ni faaja'na yaani raddi isaanii laalla yaani majalisa. Ma yaada isaanii La. gammachiisuu waan feetanii jecha yaadni isaanii maali yaaduma isaanii raddi jechuun kan yaadumaa mire. يعني رد يجون خا بيرسل أرسلني فعلي خا. Gammachuu isaanii gammachuu isaanii saa نقام مدمو. afaan arabaa maaliif beekaree nama sii beeku sii turjumaan biyyi teessanii asitti dhalattanii biyya arabaatitti isinii beeka malee nama afaan arabaa kana. سنين فودا وتتقنا أمات يا سبرايز قولوا دمنا بني في عادو يصير نفنا منا خانجرتي بابا يلا يسأل لنا قولوا دمنا يسأل هدية بني في أمات يلا بني في سبرايز قولوا دمنا. Ollaa bira jirtii ummaasii mana kan jirte jechuunis ni yaamanii achi booda sapiraasii godhuu deemanii sapiraasii isaan godhuu deeman maali iidaa akkuma guba qabdan guyyaa iidaa namni hundinuu ijoollee akkuma biyya hundatti beekamu aqaliit kennaaf waan iidaa jechuudha aqaliit jechuudha afaan arabaa haa ta'u malee waan iidaa jechuudha warri biyya teessanii daawwatu jirta ijoo ollaa irra galaqqamtu biyya namni taa'ee irraa ilaalu waan hin beekneef jecha waan iidaa jariiti namni ijoolleef waan guddoo osoo hin taane uummata xiqqoo kennaaf jechuudha waan guddoo osoo hin taane namuu Oma ijoollee gammachiisuudhaaf jechuudha ijoollee hunda hatta Oromoo taatee Araba taatee ijoolluma abbaa feetetu haa taatu namni waan iidaa namaaf kennaa jechuudha. Arabni warri Araba bira jirtanii haqqaliitiin isiniif kennanii waan iidaa janii ni beektanii yoo jechuudha. Nama guddaafis ni kennanii xiqqaafis ni kennan warri biyya bira nama isaan bira dalagu dalee ijoolleef jechuudha. Garuu ammoo ijoolleefillee warri ijoolleen mana waan jirtu jecha namuma hiriyyootan haadha isaanii abbaa isaanii ollaa akkuma wal beekaniini haqqaliitiin namuutu beekee waan iidaa namaaf kennaa jechuudha waan guddoo osoo hin taane waan guddoo san yeroo hedduu ni nagara biyya tana keessatti waan san namni haqqaliitti kennaniif san jaalan bitata jaala jechuun waan ijoolleen nyaatu waan mi'ooytu gabbaatee dukkaana irraa bitatanii jechuudha nyaatanii ol deebi'anii hatta amanatu kan galchine miiqantamii nagare garuu ammoo maashaallah tabaarakallaa ani keessa hin jiru wallahi yaada kana akkatti yaadni kun dhufeef hedduu takka anuu gaafii guddaa natti taate rabbiin akkanumatti sammuu guddoo isiniif kennee nama abdii guddaa biyya sanaaf ta'u rabbi isin haa godhu asumaanu gara fuula duraan ifamtan gisee viidiyoo tana akka yaadannoo tolkeenya agartanii waan inni du'aa isinii godhu jiru tana aamin jechuu battanillee amma laakiin ammoo tiyyuu hedduu takka yaadni kun hedduu takka na gammachiise wallaahi namni takka namni guddaan keessa jiru akkatti daa'imman kanaaf yaadni kun dhufe hedduu takka na ajaa'ibee hedduu warri ijoollee qabdanii beektanii namni tokkollee namni haadha teenyaaf waa binna abbaa keenyaaf waa binna namni jiru waan idaa gizee waan idaa dhibbee shan argatanii kuma takka argatanii dhibba lama argatanii numa fiiganii gara dukkaana gizee yoo san ooliinuu hin deebi'an achuma nyaatanii ol deebi'an garuu nutuu gizee Itoophiyaatti imimmaan buusneeti waan xiqqishoo takka fudhannaa san dhayineeti lubbaan wafaa haccoo faa bitannee adda kutannee achuma dhufnaa ijoollee gaddaati garuu maashaallah tabaarakallaa isin rabbi isinirraa jaalatu eenyu fudhame garuu yaadni kun dura. Anaan dhufe. Abbuma fedheefuu yaadni aduu itti yaaddanii bittanii misin.
خلاص قالتوا مارا وما تيساني في أباك يسالي سبراس قونتي يا دي سانيني برا قمتشي ساني تكا سبراس قوتني بيتني تنادر لا سبراس بفكر أن تكان قون كان هنا أيوة أما شغنيتي بريساني مفاجأة لا، تتاوجد. أتشي تاوجرت تي في قبالة سنين قرسنا دين في دميانو الثاني بدي سيري جيب الثاني ليش جلستي قومي شلون هذه أماتياتي أيوة أصوم بين درا كنو آسيا كوتا كنو آسيا سمعتي في جلد أزرت أصوم دياتها بين درا مالدا أصوم بين درا كومنتي خطب هذا مالك كلمة مالا يعني كان بابا فالأكيد باينة يعني كان بيت هذا أيوة كنت أماتياتي كنت بابا خلاص أيوة أكلت وريك كبتانيتي ولا رفعني كان خجر روشني أما أمتي مفاجأة قولوا فيديو هدو تكيه دماتة أما أباكيتي متي ميري أمتي دي مفاجأة أبان كيسي لك زيرو في قوتاني أما كادن أنا فاك جميسي تريني سألت شو بكتك قوتاني تمام تمام يا أمدي أباكيتي في أمتي تلده تلي هلا يلا أمير علي دامناك زي سار دكان بودن ولد ديبنا شو مفاجأة ولد ديبنا أنكسونا جيت مية خطو وين نسينا خطو نحن كوبي يلا تمام شيل يلا خطو جيبها ما هي ما وانا وذكر كيس جمال ما حياتي من أبمي سيدي تجي بيصوت أبو كامل أسيج بيسي لا سيج بيسي هدية ويسرتك ما نتو نمسك يا سونا أبو كامل أسيج بيسي هدية ثم لما رجعت جو هذا كرجع أبو كامل ما تيجي بابا هدية ميت قال يا من أبو كامل أنا جرا جبس أنا هذي ما وما جت هو قابلة أبو نيجبس أبو كامل أنا كركرة تفتي هي هي من غالي أي أبو كامل ما أقرت يا أبو قابلة أنا جت كامل قابلة قاتني وجين ولدت ما سيجارة يازمني اسمه موجودة هي أبو كامل أبو كامل أسباس ما منه دوا ما يصير أبو كامل أفوه أبو قابلة إذا ما مقابلات ما أروح تفوت هاي أبو كامل أنا فوتي كمان أنا كنتي ما يصير أنت أسخني خلنا أي بابا دوانو بتري لا من أستاذ جسر دبارة يامون بس إيه دبارة يامون دوا ما أنا ما يبغى دوا ناس تيجي لي دوا مين دوا مين نمانجل كابا نمانجل ناس ولا بيجي بابا رجعتي دوا يا وجه هاتسنا أبو كامل جبت خلنا جنسي أشوفه هاي يعني قابلة كيا قابلة بابا باي باي كنا أرجوك إيه ما في سبب بديهي أبو كامل يصيب ولا جرّت ربّر بعدين وهذيك شكتها زوبا أيوة ولا توجه جريس خلاص أما مقابلة شو نجات تبغى نادي سبب خلاص جوان ما في دين
هدية بدأتي هدية ما لها بيت تكاد يا عبد البيت أي بته هدية ما بيت ما هدية ما بيتو بيت ما غيره ولا كده ده يقول لي بيتا باسو هاي باسو ما بيت ما بس يا أخي بته باسو أما تندي ما له بس هاي بيت بس هدية ما راح تبغى هاي باسو يا رجال لا فينا خلاص انت هنجيب لا لا يا بيدي دم ما شاء الله هدية ما بيتو ما راح يتم كاري لا ايوه يمبوان في دي لك ايه دي فينا فينا جبت قامه ما يا زلمه انت ما نجيب خلاص هذا بتقول هذا يلا ما له نكره سربرايز يلا دم بتاعي aku aman dua أو dosis. كمان كمان لو سيرتين بن أمه أنا سندان بن بن بين تعال زكو تعال Nah, bukan ini apa? بن وين Maunya beli kecil, Oman. لا لا بن لا فدوا ماما يجي فدوا Kan tak asal teman-teman yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. سبعة ألف Allah. إيدي يا سنبات لا لا دعوات Wow, wow, wow. شوفوا شنطة Umma tuh kau hebat, anak. ماما لا سفينة Itu apa ni? الناتي هاي Mau tuh hebat ni? بني لا Kau dia. Betul nak kerja? Hai, ini kau malah anak kau malah terima. لا نقول Kenapa tak? ما شاء الله سربرايز Wow, 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 Masya Allah. ما شاء الله Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lepas sih aku tuh. أني Bakar sengaja. أني Kalau sana mas, kalau kamera bahasa aja tak apa, cuma kalau betul ni. Kamera habis kita tahu. الله Jauh sekali zaman lalu. Jualan dia Yasmin kanan kamera nanti ni, Masya Allah, Raja ada cun, doa ibu lagi. Itu sekali cun dah. Nagam macam ni, ada le cun cantal, karena seperti ni, gam macam ni, Masya Allah. Malin nautan je beta. Wan cun angkrit, namni cun, ida cun, nuti sekali ni, saya pun kerja namni untuk hamne, sawari kabani. Kalau tadi, Masya Allah. Awal marah cun akan nuti tadi. Masya Allah, kalau Allah tanah sih kartonnya merah. Oh, surprise. Ay, atunya itu anak kan ada kan agar re, itu wana jaya mati, kamera. والهولي بتكتب Kamera juga tak tadi tu itu isa. ولله انت يعني كيسانيتي انا يقولوا يعني دروته خلاص قلنا فيديو ورا بكني نافي Masya Allah, Masya Allah. Tahu tak kan banyak kan itu lalang. Meme. هاي اقرب بكره ما شاء الله يا والله اروم به ولا كيساني في الجرم ديرات بيتو Allah Allah. دينو ده سانك هذا كم Hai, hai, hai. Tahu tak kan? Wow. Itu lah. Anak ini Yasmin kita ini kalau jualan itu Masya Allah. Itu dah kecun, harga salah fi, jatuh pedara. Itu dah kecun doain aku nabi. Kamila wajib Masya Allah juga. Itu dah kawal tani, wajib tani betani le, wajib apa betani le hembei le. Yani kesana itu wajib wajib betani wajib betani. Jangan begitu le. خبرتني بالناس Lagi tu le. انا كاميرا يا دمي خبرتني بالكم دلة سنو Kau lagi sama. إيه دلة Masya Allah. خبرتني دلة سنو جلنا بس خلاص شابو تدي وما نيجان Mau lagi? شاي بود ما Akan betul kalau cuma siapa saja. أنا أشعر إنجان وقالوا بيه فجرات فجرات برئيسي والله كاتب رقم كان رقم هو انا رايس بريد اتشكل خلاص دي خلاص دي لا خلاص دي بلا لقمت كنا نرى بريدا خاين نبت دخل راو لقمت كنا نرى بريدا ما شاء الله أنا شفت تجمعهم ولي سالم مرة كنا أبدا نتنايما ياسمين هذي أنا قررت إذا ما كنا نتنايما لا عندي كولا أبدا ما شاء الله إيه أنت قررت كذي أيوة أنا إلى أنا مكاتب أمة تفكر أكا فنيا كلمة سمع كاتب Masalah ada waktu sekali cun, wah dah betul dah mana Ada itu kan gambar cun, wah dah fotos wallahi cun, itu kan gambar itu kira. Islam pun ada ini aku ada, masya Allah ramaja ada. Rabbi na aku tu bakar nage, dinis nama berterus pikir. Insya Allah cun bakar nage unja, insya Allah. Me teman. Aku bakar gambar itu
Ammayyaa ani hedduun gammate. Wallahi calqattee gobbachuu gammachuu keessa sitti jettee jira lokku gammattee haasawwan beektu aanumaatu irraa haasawaa isinillee gammattee jirti gammattee cal jettee namni koo gammadee haasawwan beeku kaanni lafataa kaanni jechuun waan ta'a kanutti hin gaggabdee lafa dhahin ijoolleen si shaantaa bittee fi akkanatti kun jechuun haaree kana bittee bobbuu kana ta'e daa'imni anillee gammachuu keessa lokkee haasawuu jira haasawallee wal bira dabarsaa jira haasawuu jira maaliif hedduu akka ijoollee tana jechuun gaatee xiqqoo ilmaan keenya jechuun amata 12 amata 10 Maashaallah akkana jechuun nu gammachiisanii kaamila wajjin isaan hundaa'uu rabbi haa gammachiisu nu hundaafuu du'aa'ii godhaan isiniin jaa kaamila waan gaafatan isiniin beeka ayitu bakka gammadeera. Anis wallahi hedduu gammadee. Khalaas qaba Barreen deema kanaadha. Isin waan adeemsuun fixadha kanaas. Daawwattoota keenya jechuun maasalaama ana kana irraan baafanneen deemu qabsanii haaree. Arbi ambo jirti wallahi. Oma ambo ini nuni isi seremma tille. Mamayya. Hanan? Hin sodaanne biyya sodaadheettan. Wanni takkan jirtu bar. Karaa burree nama. Yaa rabaan namaa. Maraatu baatu rabbate bana ijoollee si bira fuutee hadiqa geessina jedhanii isaan si bituu deemanii wayii tapha deemanii yaabo. Attanaaf deemanii kuma gabdaa Nuti waan kanneen jenna Ani wasaasa jedhanii turanii argiseesan. hedduu akka turanii dhufanii. صلاة العشاء دي بنبساطة. Maal gochanii gammachuu keessa namni. Wallahi hedduu takka waan ajaa'ibaa waan addaa dalaganii wallahi dubbiin tanu waan boochistuu dhugumaa naannoo maaliif ani eegumaan dhaladhee nama haqqaniitti fudhatee haqqaniitti walii qabee haadha abbaa isaatiif waa binnaa uummatee ni gammachiisa. Daawwattoota keenya viidiyoon keenya karraa kana fakkaata. Yeroo jalqabaatiif akkana nama sappiraayisii nama godhu argeetti yaafuu. Hai jaalalti maashaallah meelaan akkatti qabdee teessirii uummatee namnis jala fudhachuu deemu jiru ijoollee maali? Feeta ammaa ta'e أني فن. hanqamta akka feeta. دلة. Dila feeta. Sila rabbiin qabeenya guddaa wayii si kenne maal goota fummaa ta'eeti maal bittaaf? وأنا سيفاتهم بتاع. Wanni siin feetu maal ta'a fakkeenyaaf amma waan siin feetu bittee fidee fumaaf itti yaaddee sappiraayis gootee fuma boossa. Maal bittaaf? وقلت الثلاثة. Ati eessaa dhageette fakkeenyaaf ummaa namni haadha fi sappiraayis godha abbaa fi sappiraayis godhaa gisee maal akka argate eessaa dhageesse? سموتي يا غير عن نبي. Maashaallah tabaarakallah wallah dandeettii akkanuma waa uumuu eegaltee nu ilmoon nama warri xayyaara uumuu warri dandeettii waa adda addaa uumuu warri saatalaayitii uumuu warri waa adda addaa uumuu akkanumatti sammuu isaanii dalaisiisa jechuuf maanii waa uumuu eegaltii jechuudha ijoolleen kunimmaanuu yaada bareedaadha waa uumuudha. Maal irraa kun jirtu bira teessee maashaallah tabaarakallah viidiyoon tu yaadannoo bareeddu sirii taate tan waftana jirtu mish viidiyoo wanti irratti wallahi gara fuula duraatii fi rabbiin nama umrii dheeratee achi eegee viidiyoo tana gaafa dulloome argullee rabbi nu haa taasisu. Ijoollummaa keessa illee waan irratti. Aamin wallahi inshaallah. Akkasii alfiya maaltu si dagame maaliif akka rabbootu? Ammoo. إيه ده هو خرج له. Baay'ee أنت يا سو في الجسم. ilmoo maallaqa wali gurgurtee wali guurratanii ani isaan jaalaa fi kanaaf akka bitatanii guba qaba. Shaantaa gisee banan ifii wallaalee maaltu itti hime maallaqa sanirraa reyaala nan bifanneera. Beekuma takka waan qaban taanis qamisa abbaa bitte taanis shaantaa bitte. Waan takka nan bitan. Ani beeku jiruu akka tokkoon hattaatee Safallaa dhugaa keetti. jiruun biyya namaa keessaa ni beekta amma isa ilmoo keessa dalanii keessa guddisan. Ilmoo ta'eetirraa akka bareeda feeta. Wallah. Hedduu san ibsuurra akkanuma gammadeetiin isa Wallahi imimmaan kee kaarraa kuni ilmoo tana dhalanii itti yaanii rifaatiin ati agarraa ilmoo ta'e jecha laffaatee itti dhukkubsattee itti dararamtee aduu rooba osoo hin jeeyin itti waa hedduu itti agarte sanii dhugaa dubbachuuf nama gaabbisiistuu jechuudha wallahi itti gammadda lafaa'uu keessanuu si gammachiisaa jechuudha waan bareedduu tokko godhuuf ilmoon amma haadha abbaan irrabsiti ni agarta wallahi dhugaa dubbachuuf nama hedduu feesbuuk irratti waan adda agarra nama haadha abbaatu immoo nama haadha abbaatti deebisaa deeffatu namni ijaan agarruullee numa jira jechuudha nama guutuudha. garuu ilmoo rabbumaan nama qajeelcha namni wanni hundi nasiibu wallahi nasiibuma keeti malee amma fakkeenyaaf agartee aana aaliitii keessatti agartee ollaa kee keessatti agartee hatta ijoollee arabaatu laali ijoollee arabaa takka nama akkaniitiin sappiraayisii nama godhu agartee wallahi yeroo jalqabaatee argee wallahi billahi yeroo jalqabaate Argeen naafaa faayideessu duraafillee waan guddoo akka godhan abdiin qaba. Wallahi Asumaanuu akka irra lafaana kana ijoollee rabbi nu faayideessee tafuul duraadhaa fi abbaallee
umrii dheerattee haadha abbaa waaltullee rabbi haa godhu. insha Allah Ilmoo haadhaa fi abbaan kiyya nan lafaanii beektus rabbi nu haa godhu. wallahi amiin beekte Tanumaan akka itti ijoolleen kana booda irraa abdiin irraa qabaachuudhaan ijoollee biyya tana maaliif lafaatiin an biyyaan baatan keessatti irra laffees tabee tokko taate rabbiin naaf itti aayida'uuf ni beekan. wallahi ni beekte Inshallah takka isaaniitu xiqqeenya isaaniitu hin hubnu. mul'isanii jiran Mul'isanii jiran waan taateef. wallahi takka Biyya tana keessa hedduutti rakkanne ijoollee mana diisuu rakkoo itti cufnee deemnee dalaginee gisee dhufnu yaada karaa meeqaan ni jiraami magaalaa tana waan adda addaa ni beekte jechuudha biyya arabaa tana. Guddisuu isaaniitti dalaganii daran eeyyimaa isaaniitiitu warra nama rakkisa. Bakka itti manatti cufaniiti deemanii ijoollee waan feeti goote waliin bataabbattee daqiiqa fi barbaree waliin dhuubanii bishaanii dhuubanii nama Isaanis dhuuban nagaan itti dhufuun maata mana keessaa basii tallaalee ijoolluma tanaa fi nama deeguun rakkoodha. rakkoo namni ijoollee qabu namaa wal gayaa. Ilmoo rabbiin nuuf haa qaceelchu. Wallahi. Biyya tana akka hamaa hedduudha. Rabbi nuuf haa qaceelchu asumaan kaadiin fi duniyaa hojii. Ijoollee ta rabbi beektus nu haa godhu ta shari'aa islaamaatti guddattu nuuf haa godhu naa godhu jaalala nama akka kiyyatti nama Oromoo hundaa waa muslimaa waan ta'e nama waan dhala rabbi haa qaceelchuuf ilmoo haadhaa fi abbaan ta'e wal rabbi haa godhuuf. Iddoo keenya kan kanuma fakkaataa uummata isaa waan gammachiiftaniif gammaddanii jirtanii? Gammadde. Alfaa gammaddee jirta? Gammadee. Ana hedduun gammachuu dubbachuu hin danda'e. Akkasii iddoon keenya kana fakkaataa. Maashaallah taphattoota keenya jechuun hedduu takka jechuun Yaasmiinii fi Halaan ijoollee tirarra. Hedduu akka gammasiitii fi abbaan isaaniis hedduu akka gammanne kaabilaan hedduu takka jechuun walumaa Yaasmiinii fi Halaan wajjin sabbiraas waan nu gootetti wallahi hedduu takka irraa gammanne maashaallah. Mee asumaafuu kaabilaaf du'aa godhaa fi Yaasmiinii fi Halaanis du'aa godha nutillee nqa anaaf hirfaanis du'aa godhaan jaa taphattoota keenya beekte waan taasisu kaabilaas beeka. Ani hedduu takkaan gammadee ani wajjin binne hatiyyaas wajjin binne yaadallee wajjin qopheessinee isaan fidanii mufaa jaadha. Ani agarraan hatiyyaa kaameeramaan fudhadhe bas kaameeraa warree yaadannoo kaameeramaan viidiyoo maraati kennitaniif jeetiin kennuufi dhooge kaameeraa duubatti sanballee waa takka anuu xiyyaafuu ufaajaan ta'e wallahi billahi naannoo takkaa ijoollee nama akkanatti akka dhiitiin surprise abbaa goota akka nagarree yeroo jalqabatu fi rabbis nafi haa guddisu. Yeroo jalqabatu jechuun gaa Yaasmiinii fi Halaan garree fakkeenyallee nama hundaaf ta'uudhaaf maashaallah ka'ee isaanii waan jiru gaa maaliif beeynaa miti rabbi haa qaceelchuu rabbi haa sirreessu asumaanuu keessa keessa nuulee jechuun namni ammaanuu jechuun waan akkanaa jechuun nu godhee booda keessa jechuun waan nu gootan maaltu beeka. Waan guddaa rabbi qofa beeka rabbiin akkuma isin tolcha kanatti gartee haa fiinta sanaa baasuun jaa baabaa keessa maafi bu'aan isin waraabara. Daawwatu kan jiru godhaa fi mee kaamila akkaas mee. Ani hedduu takkaa wallahi billahi gammadee viidiyoon tun yaadannoo isaaniif ol kaa'u qofa osoo hin taane ijoolleen addunyaa tanarra jirtu ta viidiyoo tana guyyaa irraa agarsiistu hundinuu gara fuula duraatti fakkeenya irraa hundi mumkin dhiidha dhuftu irratti nama hedduutu waan jaalatin sirpiraayisaa dhabbaa godha jeetii yaadagisee viidiyoo tana agaree laannoo hedduu takkaa nama gammachiisuun hedduu takka ta'utti amma alfiyaan osoo namni biraa taate fakkeenyaaf osoo nama guddaa taate ijoollee kana yaada isiitiitu gammachuu keessa isii boochisee jechuudha. Viidiyoo yeroo hedduu dareenyu keessaa viidiyoo tanaa hedduu takkanatti tole. Laannoo maaliif daa'imman xixiqqishoodha. Nama yaada gahee miti nama jaalumaa fi karameellumaa fi waan adda addaatti maallaqa fixu malee nama haaraaf abbaa yaadatu takkaa ijoollee dhagarree saniifuu hedduu takkana gammachiiste. Hedduu takkana gammachiiste ammoo fakkeenya ijoollee aalamirra jirtu nama viidiyoo tana arginu hunda fakkeenya guddaa ta'uu keessan hedduu takkana gammachiise waan hunda caalaa saniif asumaan rabbiin nama haadhaaf abbaa kan keessan umurii keessan guutuu gammachiisu rabbiin isin haa godhu. Galatooma hedduu takka galatooma wallah. Galatooma wallahi daawwattoota keenya jechuun galatooma isinillee ni jechuun namni hundi kaabilaas galatooma Yaasmiin Halaanis galatoomaadha. Alfaalee naa galatoomtu. Zakkoon immoo waan siin bitee daree hundaa. Waan namni jechuun jechuun hedduu takka jechuun ni gaddee haaleeti maaliif namni maara beekamu gololuu. Bitanii jechuun. Shanta maaf naa sirree kun sababa kaalee kan nambaa ni jeeku nofira ka bar akkan deebiin daawwattoonni akkuma harkaa jechuun jedhan maaliif namni haadha abbaa jechuun namni haguutan akkuma Yaasmiin fi akkuma Halaan kanatti haadhaa fi abbaa adda adda murii naachuun bakkoota akka bitaa fi jaa haadhuma tokko aayetiin eegas booda qaama qabsanii ka'anii jira jennee gola kanaan maashaallah jettiin naqadhee irraa baasuuti jedhan loon. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.